waan baay'ee nama gaddisiisu mootummaan Itoophiyaa namoota shanee deeggaru bakka argitanitti ajjeesaa tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhee qondaalota isaatiif akkasumallee kadiirota isaa hundatti ergaa dabarsee jira jechuudha. Ergaan kun namoota qaamaan walgahii isaan hulaa cufatanii namoota 225 qofaan masaraa mootummaa keessatti godhan kan qaamaan achirratti hirmaateetu ergaa kana nuun gahe. Namni ergaa kana nuun geessan baay'ee galatooma. Ammallee hincitii diinni uummata Oromoo irratti yookaan ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo irratti yeroo hundaa'u tatu hundaayyuu keessa warri nuun gaa jirtan baay'ee galatooma. Kanan isinitti hima daawwattootaaf kabajamtoota namoonni chaanala keenya faaraa taata subscribe godhaa akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa guyyaa guyyaan oduulee gaggabaaboo duulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e kallattiin kan isin biraan geenyu tahaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya waan hedduu nama dhibu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waan afaan isaatiin inni dubbate jechuudha. Namoota isa walii walgahii ta'anii oduu kana kan nuuf qoode jechuudha. Maal jedhan jechuudha guyyaa lammoo sadii dura walgahii namni quba hin qabne yookaan warrumti mootummaa keessattuu kan irra baay'een quba hin qabne namoota amanamoo madda amanamoo jedhamanii isaan ufitti aansanii waliin hincitii qooddatan keessa namni tokko ergaa kana nuu qoodee jira jechuudha. Waan kana garaan nu dadhabee gurra keenya illee dhaga'uu saalfannee jibbine bakka yoo ol baanee dubbanne yookaan waan kana paablik goonee yoo dubbanne yoo achirratti mormii kaafne ni hidhamne yookaan ni ajjeefamne ilaalcha shanee qabdan nuun jedhani. Kanaafuu isin warri miidiyaa waan kana qilleensarra oolchaa jedhanii gara keessatti nu ergan namoonni waan kana nu erge immoo baay'ee galatooma tika mootummaa keessai akka itti aanutti isinitti hima jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad akkam jedhee ergaa dabarse jechuudha. Wanni kun hincitii dhagaa'ii akkam jedhee ergaa dabarse namoota shanee jedhamu warra shanee deeggaru maatii isallee osoo hin hafin jechuudha. Isa dhiisi ilmi kan kee fakkeenyaaf yoo shanee deeggare atillee hin haftu jechuudha. Walumaan kun mana hidhatti guuramu kadideemmoo mataa maree tarkaanfii irratti fudhatu jechuudha. Walumaa galatti akka ajjeefamu jedhee ergaa dabarsee jira. Sababuma kanaan wal qabatee Fiqaaduu Tasammaa amma jechuudha. Oromiyaa keessatti ergaa kana fudhatee Oromiyaa keessatti bobbaasee jila isaa waliin Oromiyaa keessa bobba'ee jira jechuudha. Namoota shanee deeggaru ka ilaalcha shanee qabu bakka argitanitti akka ajjeefamuu fi akka tarkaanfiin irratti fudhatamu ergaan darbee jira jechuudha. Gubbarraa ergaan darbee jechuudha. Kanammoo fuudhee kan uummatatti gadi hin geesse Fiqaaduu Tasammaatii jechuudha. Fiqaaduu Tasammaa namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Kanaaf gaa daawwattoota keenya kana qofaa miti namni kun kan inni nuun gahee mana hidhaa akka Sulultaa Galaanii fi Burraayyuu fa'aa keessatti ilmaan Oromoo shakkii shanee kanaan hidhamanii jiran haga hin qabanii dararaan achirratti isaanirra gaa jirulleen waan afaan ilmi namaa hin dubbannee fi waan gurri ilmi namaa dhaga'utti hin tollee fi waan ijaan argattillee namatti hin tolle baay'ee kan nama gaddisiisu jedhe haala ajaa'ibaatiin haala gaddisiisaan namni suni nutti himee jira jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota mootummaan Itoophiyaa haala kanaan ilmaan Oromoo adamsaa dhabamsiisaa jira jechuudha. Mootummaa Oromooti osoo nu jennu haala kanaan ilmaan Oromoo inumaa akka namni kun jedhutti kan miidiyaatti mul'ate inumaa bar waan salphaadhaa jira. Inumaa gaafa kana dura nama tokko kan miidiyaa kanarratti viidiyoo waraabaa rasaasan haadha abbaa duratti mataadhaan san walgahiin kun gaafa san eegalamee ajajni sun hundi waan gubbarraa itti darbeetu gama gadii sanitti haala saniin sun viidiyoo suukanneessan sun kan raawwatame ajaja gubbarraa itti kennamee jedhe jechuudha namni kun jechuudha. Namni kun kan mootummaaf amanamaa tahee qaama mootummarraa jechuudha. Nama walgahii kanarratti qaamaan hirmaate. Walgahii kanarratti nama 225 qofaatu hirmaate. Hulaa cufaadha jechuudha walgahiin tuni. Namni 250 kun immoo namoota amanamoo ta'an kan hincitii hin baasan jedhanii mootummaan amanee ofitti aanse keessaa isa tokko jechuudha. Mootummaan qaamaan mul'ateeti kan ergaa kana afaan isaatiin dabarse jechuudha akka jedhaa jiranitti jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya kanaaf gaa ijoolleen keenya namoonni biyya keessa jirtan piliis uf eeggadhaa hamma isiniif dandahame uf eeggadhaa. Akkasumallee namoonni hedduun kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran keessafuu gara kaampii mootummaa fa'aatti akka malee dararaan cimaa jira, reebichi cimaa jira, ulee fi bakka akka malee namni kun dubbataa jira. Wanni gaditti taa'u hundinuu ajajni gubbarraa itti darba jedhee dubbatee jira jechuudha. Akka gubbarraa itti darbu immoo yeroo hedduutti intalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed illee deddeebiin dubbatee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa yeroo ammaa kana biyya keessatti uummanni keenya haala hamaa keessa jira. Akka malee cinqamaa jira. Akka malee yoo ati waan tokko dubbatte ati shaneedha jedhaniituma inumaa barkan shanee jedhanii fuudhanii gara mana hidhaatiin deeman suni homaa miti. Namni mana hidhaa eega seene homaa miti. Homaa lama takkiin duuma takkiin hidhamteetuma hidhaa ba'uudha. Garuu kan
tarkaanfii irratti fudhatan kan achitti ajjeesan yoo asii ajjeesan illee amma namni seera jeesi gaafatu hin jiru seerri amma kama nama ajjeesuu yuutu seera ta'e jechuudha siigalee kanaafuu namoonni shanee deeggartillee namoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggartillee uf eeggannaan bakka deemtan kamtu diinaa kanatu diinaa baay'ee asirratti waan isin himuu barbaadu Oromiyaa hunda keessa basaasni gadi dhiifamee jira jechuudha namuma arra galgala si waliin nyaateetu guyyaa si waliin nyaateetu galgala si ballakaa jechuudha yookaan si basaasa jechuudha. Inumaa maal godhan amma akka dhageenyetti bilbila nama basaasaa sanirratti aappii osoo bilbilli kan keelleen iskiriinni cufaa jiru aappii sagalee nama sanii waraabee mootummaaf gara nama dhimmi ilaallatutti sagalee san dabarsu jechuudha bilbila nama sanirratti fe'aniiti ati humaa hin beektu cal jetteetu nama kana bira teessee waan argite haasottaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fa'aa haasottaa inni afaaniin dhaqee sinimu bilbilaatu hima jechuudha kallattiin gaafa kaanii guyyaa lama sadii dagachiisaniituma faana balleessanii dhufanii tarkaanfii irratti fudhatanii jechuudha nama kanarratti soo waan akkana kana fa'aatu jira jechuudha namoota akkanatti nama basaasaa jiruutu jira jechuudha Oromoo tahee jechuudha addaqqeedha kuni kanaafuu hamma isiniif dandahame akka ufeeddan asumaan isinitti hima immoo waan sobaatii miti jechuudha daawwattoota keenyaa waan qabatamaan jechuudha waa'een bilbilaa kuni qabatamaan ijoollee waan akkasii mudattee fi akkasumallee namoota duraa waan akkasii dalagaa turan kan immoo booda kana mootummaarraa gaafa xiqqoo waa dhabanii garaan isaanii gadi irrattu baay'ee namoonni akkana kun namoota garaaf bitamu ni beektan jedhee yaada gaafa xiqqoo mootummaarraa waan silaa duraan isaan deemanii sun jalaa gadi irratti maal godhan as garagalanii waan kana gara saaxiluutti deemanii jechuudha tokko immoo kan moosoo waan kana dalaguu akka malee tarkaanfii waraanni mootummaa uummata hawaasa irratti fudhataa jiru garaa nyaatee Oromummaan xiqqoo keessatti dhagamtee waan kana akka uummanni illee irraa of eeguuf basaasni akkana akka jiru jedhee akka uummanni illee irraa of eeguuf eeruu kana nuun ga'ee jira jechuudha an kallattiin namoota waan akkanaa dalaguu kan naqunname jira jechuudha daawwattoota keenya soo kanaaf ispeeshaalii ijoolleen biyya keessa jirtan qeerroof qarreen biyya keessa jirtan waan akkanaa kanarraa of eegaa bakka deemtanitti oduu eeruu waan argitan haasaa hin deemina bakka garaan keessan qulfiidha waan deeggartan garaa keessaniin deeggara waan gargaartan garaa keessaniin gargaara waraana mootummaa ta'e kan abaa'oo ta'e jechuudha waan haasaa afaan keessanitti qollofadha zabanni amma zabana teeknooloojiiti namni bakka fedhe taa'ee baadiyyaa fedhe keessatti si hordofuu danda'a jechuudha sigalee kanaaf uf eeggannaa cimsaa dubbiin akka durii miti jabaattee jirti jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo ergaa kana gaa namoonni nuun geessan baay'ee galatoomaa ammallee gara fuulduratti waan hincitii tahee ilmaan Oromoo irratti dalagamu kamiyyuu gara keessatti nuun ga'uu hin dagatina isiniin jenna baay'ee galatoomaa dhugaa rabbi baay'ee galatoomaa kanaaf namoota mootummaa keessa jirullee hin balaaleffatina wanni jennuufi waa hedduutu jira jechuudha hincitii mootummaa kallattiin fuudhee siin gaha jechuudha sigalee namni gubbaalleen diina fakkaatee keessan saba ofiitii dalaguutu irra gaariidha jechuudha gubbaan saba fakkaatanii keessan immoo bineensa sabatti ta'uu santu badduudha garaaf buluu santu badduudha malee garaaf bultee rakkoo saba keetii san hamma sii dandame hundaan yoo baaftee saba keetiif ibsuuf yaalte gaariidha jechuudha kun addaqqeen jedhamu jechuudha kun nama garaaf buluun jedhamu jechuudha kanaaf mootummaan ergaa kana dabarsee jira ergaa kana kan gara naannoo hundarratti godina hundarratti gara naannootti kan gadi fide Fiqaaduu Tasammaati sana boodan immoo gara naannootti eenyu akka facaasaa jiru kana namni wallaale hin jiru jechuudha kadiroonni mootummaa naannoo kutaa kamirra kam eenyu jira godina kamirra kamtu jira baay'ee wanni kun qaaman qofaa miti onlaayinallee faca'aa jira jechuudha guruppiitu jira guruppiin ijaarramtee gara telegiraamaatiin gara waasaappiitiin misinjaraan guruppii jabaan ijaarramteeti asirratti namni tokko peejii 2 peejii 3 4 5 banatanii itti fayyadamaa jiran jechuudha nama basaasaa jiranii nama biraa fakkaatanii jechuudha kanaaf namoota bebbeekamoo fa'aa fakkaatanii jechuudha kanaaf irraa of eegaa isin jechuu barbaada daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan incitiin har'aan nu qabannee dhufne kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya akka qooda irraa fudhatan abdii qabna namoota hedduu bira akka ga'uuf immoo share like godhuu hin dagatiin akkasumallee chaanaala keenya namoonni haaraa taatan please subscribe godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduun keenya kanarraa asumarratti goolabamaa kan itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.